kabajamtu daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kun Baarkoo Miidiyaadha. Baarkoo Miidiyaan miidiyaa keessanii miidiyaa keessan kana akkuma beekamu guyyuu himaa oollaa laayikii fi sheer sabiskiraayibis godhaa jennee guyyuu himaa oollaa ana isinitti himnu isin hundi beektanii godhaadha. Namoonni gartee hangammaa sabiskiraayib godhin wanni isinii danta kan jirtu miidiyaan kun guddata galmanii gaa bakka ni gaa. Kanaafuu keessanaaf inaadha laayikii fi sheer sabiskiraayib godhaa amma wanta godhaa deema. Amma osoo laalu jirtaniitu osoo goon hin laalina godhaa sabiskiraayib godhaa laala. Egaa sabiskiraayib godhan booda notification illee tuqa on godha. Yeroo biraa guu viidiyoo ol baafnu akka isin dhufuuf jechuu. Notification on godhu wallaalina waan kana godhu san jechuu akkasan bira. Kanaafuu sabiskiraayib godhan isin dhaamannaa tokkoon keessan bira kutuna. Namni osoo gartee sabiskiraayib godhan isin ilaaltu ilaalii deemdisi. Deem jala. Kun isin gootu jirtu. Kaduraan gootan immoo hedduu galatoomaadha. Kagartee ammaan tana siree tana dhageessanii gootan illee hedduu galatoomaa. Haganaa dhageessanii gootan illee hedduu galatoomaadha. Wanni qabannee dhufnee arraan tana waan hedduu namatti ulfaatu biyya teenya tana yeroo biraa fakkeenyaaf sirna dabalan keessa namoota adda addaatu Oromoon ta'iniitu Oromoo bulchaa ture, Oromiyaa bulchaa ture, godina adda addaa keessa naannawa Oromiyaa kana keessa bakka adda addaa bulchaa ture. Namoota kanaatu haadha Oromootiif hin quuqamne, haadha baadiyyaa tagartee miskiina guddiftu, haadha yataamaa guddiftu, haadha gartee okkatti ilmaan baadhattee guddifte. Talaga mataadhaan bishaan dheeyitee qoraan cabsitee ilmaan guddiftu kanaaf hirreeffannee janiiti namoonni hedduun akkasitti kaasanii haasaa turan. Haadha miskiina ilmaan gartee itti laffaatee guddiftu kana warra gartee akkanatti uummata kana jireenya isaaniitii fi haala isaanii kana hin beekneetu miidhaa jenneeti namni isaan beeku namni isaan keessaa bahe haa bulchu inni dubbachaa ture. Mee viidiyoo kana ilaalaa dura sammuu duriitti deebina. Isinis akka ilma namaa tokkotti viidiyoo kana ilaalaati. Viidiyoon kun gabaabaadha. Mee ilaala. Mee haala tana akka isin jettu ilaalame akka ta'u jirtu. Numa ilaalame. Akka viidiyoo gabaabaa kanarraa agartanitti haati tun naannoo Oromiyaati. Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Haramayaati. Viidiyoon kun miidiyaa hawaasaa jira. Bubbulee jira guyyaa xiqqoo. Haati tun baadiyyaadha. Mana karaa baafna jedhanii mana isii mana xiqqaa qabdu. Haati tun haadha isaa bijjaamti. Mana duraa diiganii ala baatee jirti. Sababa kana gaggabdee yoo agartan viidiyoo kanatti agartanii jirtan. Akkasiin taate argame laala. Namni haadha qabu hundinuu laala. Hayyee namni kana godhu kun nama ilmuma namaati nama haadha qabu. Namni kana duraa diigu. Akkatti deeffattee jaalattu hin qabdu. Joozeriin diigan duraa mana isii. Mee uummata kana laala akkatti jiru uummanni kun. Namni kun nama uummata kana keessaa bee nama uummata keessaa dhalate namni uummata kana bulchu ammaan tana. Godina hunda nama isaan keessaa bee bulchuu jira bakka hunda ni agartan namuutu. Hayyee ilmi kanaa kun ilma akka mee laalamee mootummaan jaaramu jirtu mootummaan ammaan tana gartee faarsantuun mootummaa akka mee akkamitti namni waan akkanaa tana caljee ilaaluu danda'a. Namni haadha qabu. Namni haadha qabu akkamiin ilaalee waan akkana caljee haadha gaggabtuun akkamiin bira kutuu danda'a ilaalee. Mee isin laalamee uummanni kun mee isin murteessaa. Wanti nama dubbisu waan akkanaa kana. Namni kana siyaasaa godhee yookaan kana mootummaa jibbuu godhee waan biraa godhee akka dubbatu mee namni kun inni maal dalaguu fedha mee namni kun. Haadha akkana godhuu fedha. Haadha isaa akkana godhanii fedha namni kun. Mee namni haadha isaa akkana godhuu fedhu qofti yoo jiraatan mee dubbadha. Namni ilma namaan ta'in namni coraan sun hin jenne hatti hin dhagamne. Oromoon tun wanni qabsooyteef wanni jijjiirama jettee qabsoo amata meeqa gooteef akka haati isaanii akkana taatuufi haadha isaa bittana. Laala haadha namaati haadha sadiitiin laala haadha dhiiraati haati akkana taatun. Laffaatee deefitee horkaasiitiin jaaratte. Baadiyyaa keessa koriidara tolchinaa karaa baafna jedhanii akkamiin namni kana godhan haadhatan. Yoo naamusaan itti himanii fi mana kana baadiyyaa keessa uurusii bakka biraarra ijaaranii fi deebisanii mana kana diiganoo hin danda'an isaan godhu hangana. Akkamiin joozar irra diigan baadiyyaa keessa dhaqanii. Joozar kun yoo karaa dhugaadhaa uummataaf karaa baasaa jedhu hin baafne. Uummanni bishaan baafachuuf eela waan baafatuun dhabee rakkachuu jiru. Hogguu faayidaadhaan jiru hoggaa diiggaa qofa dhufa. Maali wanni kanaatu namni aboo qaanfadhaa isinummaanuu
xiqqoolee taatu qaanfadhaa namarraa dhalattanii namni wal beeyna abaluu wal beeyna ilma namaati haadha ta'e akkasii gootee dandeessaati mee akkamii yoo haadha ta'e akkas godhuu dandeesse garaan si danda'e haadha nama hundi akkas godhi awwar bisu daddaa nama leessu jechuu baattan Oromoon tun osuma agartuu bira qotti viidiyoo kanas waan kana ummanni kun osuma arkuu bira qotu namni arraan tana haadha namaa akkana godhanii bira qotte haadha ta'e akkas godhan deebanii ati har'a aangoo qabuus har'a haadha namaa akkana goote aangoo ta'etiin aangoon tun fiixa isaa borus irraa buuti haadha ta'e akkas godhan mee maal abdatte mee wanni namni jijjiirama jee wanni qabsoo jee namni waamee godheef waan kanaafi mee namni fi deebi'aa qalbiisin deebi'aa waan aangoo qabaatan guddoo haa taatu xiqqoo haa taatu hanga qabdanii uummataan tajaajila karaa tolchuu waan bareeddu dhugaadha karaa tolchuun bareeddu namni hundi karaa tolchuu ni fedha garuu miskiin akkana godhuu maaltu barbaachise ni dandeessa karaa irraa meessuudhaa mitiyuu mana kana mana fi mana xiqqaa kana mana kana qofa jaartee fi isiidhaaf bakka karaan ta'in irratti jaartee fi kana diiguu hin dandeessu maali rakkoon wanni makiinaa jiidhuuf diidee qorqorroo sana isin gubbaadhaa yoo kaafattee hin dandeessu osoo isin kaafattee waliin diigan qorqorroo waliin diigan haati tun akkasiin taate agartan mee akkanatti abaarsiis fuutan kun mee biyya tanaaf tolamoo namaaf tolamoo mataa keessaniif tolamoo mee wannummaan gaariin inni qabu maaltu jira rabbisu adda mee iftaatii ilaalaadha waan akkanaa kana qalbii deebi'aadha namuu mee haala teessee utaate ilaala mee amma haati tun ala jirti moo akkamii jirti namni ala jira namni gaafatanii jira haati tun manni irraa diigame manni isii ijaarame miskiina ijaarachuu hin dandeessu wanni gaggabdeef silaa ijaarachuu dandeesse hin gaggabdu itti laffaatee ijaaratte humna isiitiin wanni iyyitee akkasitti gaggabduuf gangalattuuf humna dhabaaf iyyite silaa gartee irraa hafti mee ammaan tana mee waan biraatu ni godhanii mee haadha sanii mana tokko ijaaranii imma mee haamana san deebisanii ijaaraniifi waan akkana kana jira jechuudha. Wanni dubbanne wanni takkatti viidiyoon ol baate takka malee wanni godhu jiran waan namni gartee mataan namaa kun irraa surjuu colaan suru nama jiru. Mataan namarra guddatan maali waan akkanaa waliin godhaniif namni akkana jechittis biyya bulchuu danda'a amma duraa sagarree namni biyya bulchaa ture. Biyya bulchuu jechuun uummata miidhuu miti akkas aangoo akkasii beektanii aangoo jechuun yoo nama tokko miine yoo miskiina miine yoo abbaa qabeenyaan saamne yoo gibira dachaan fuune yoo qabeenya nama karaa adda addaatiin hin guurre hin saamne bulchuu miti mee maqaa namaatii miti namni akkana godhu kun namni aangoo bakka sanii qabdu ni beeyta mee waan akkana kana dhaabaa warra bisu addaati qaanyi borullee qaanyi maqaan kun isin booda gaafa abalu bulchuu akkana haatee abalu kana taatee jedhanii qaanyiidha maqaa keenyaaf illee qaanyi yoon arra caljaanillee naaf illee qaanyi beekadhu waan biraatu xiqqoo guddoo hundi dubbatanii maan dubbatiin nuun jedhan wani dubbannu nutis seenaan nu gaafata rabbiillee gartee waan akkanaa kana osoo gartanii kan bira qotan jee nu gaafachuu mala mee isinis gaafadhaa namni viidiyoo kana agartan hundinuu mee laalaati mee ilmi namaa akka jiru kun laala haati nu kam keessa akka jirtu kana laala ummanni haala kam keessa akka jiru kan laala baadiyyaa horii darajanii dhaqanii ganda diiguu maali wanni tana wanni fide misoomni yoo taate ummanni amansiifamee haati sun silaa amansiifamtee itti himamtee wanni barbaachisu godhamee fi hin gaggabdu akkanatti hin iyyitu waan kana laalaa jechuudha miidiyaa fi warri miidiyaa irra jirtan hundinuu waan biraatu taqartee qaama namaa waan dhuunfaa taanii taan haasoftan taanii taan jala deemtan horiitanii garuu imman haadha tanaa gaggaba haadha tanaa iyyansa haadha tanaa hin dhageessan jechuudha hin agartan jechuudha. Mee akka ilma namaa taasisan dhagamtu warri bakka adda addaa irra tiiktook irra feesbuuk irra yuutuub irra bakka adda addaa teessanii waanuma nama dhuunfaa waan qaanyii waan hin taane waan safuu cabsaa qofa haasoftan mee haadha tana sagalee taa'aaf dubbadhaame mee sagalee taa'aaf haadha tanaaf haadha muteessanii akkuma haadha teessaniiti sagalee taa'aaf isii tanaaf mee mana sii kana ijaaraaf mee imimmaan sii kana irraa haqa iyyansa sii kana bakka itti godha guutumatti uummanni waliin hadoonne isa guututti ni hadoonne namummaan ni badde
nama ta'uu hafe maal bineensi kana bineensinuu loonuu guloon akkasaa harke horii akkasaa hawaatee harke ni gaduutaa bara namni akkamis hojjechuu dide akkana ta'e hedduu waan miira keessa nama galchuu tokko nu godhe waan kana bal'inaan qabanneeti irraa deebinaasi namni hundinuu nama dhageeffatan waliif sheer godhaa wal biraan gahaadha viidiyoo kana namni hundinuu maxxansaadhaa sheer godhaadha yaadas nu kannaa waan furmaata ta'uu malu haala ta'e tan akkamitti akka agartee isii tanaaf manni si kun ijaaramuu qabu irrattis hojjechuun barbaachisaa tolooltummaan biraa tafagootti barbaadan hin jirtu iyyan haala tana dhageessan imimmaan si agartan sagaleen siituun imimmaan sii kun bakka itti godhamuu qaba qaanyiin tun guutaan nama hunda bira geessi qaanyiidha haala oromoo kana godhuun oromoon sanuu oromoo kana godhuun ilmi islaamaa tokko haala islaamaa kana godhuun ilmi namaa tokko haala namaa akkas godhuun haaluma akkasaa qaanyiidha jechuudha kanaaf hundi keessanuu viidiyoo kana sheer golii godhaadha kommentis godhaa wal biraan gaan siin jaa sagantaa biraatiin gulu deebinutti har'aaf asumatti isinirraa goolamna hedduu galatoomaa